Tigree sanitti uftaanaa nulle Abiyyi hadhallee achi dhahee osoo hin taane dirooniin hadhallee achi geettee osoo hin taane jaalallee adda bilisummaa Oromoo achillee geettee achi keessaan illee jarri baatee jarri illee achi geettee naa dhaga'amu amma achi. Sanammoo maaltu godhuu danda'a? Hawaasatu godhuu danda'a obboleeyyantii. Jarri kun akka qara isiniin jenne sanii osoo uf bilisoomsuu barbaadanii qophee gartee qophee Tigreen godhattu san godhattee deemtu adda bilisummaan Oromoo osoo uf bilisoomsuu barbaadanii waan itti kennan guutuun ganyaattee xihiitatti ofirraa dhiiftee uffata ofii matarraa haga gubbaatitti zac itti jettee akka abbaa eenyuutitti tarkaanfattee katamaa feete gartee akka jarri jettu san guyyaan waliin oolanii harka waa balleessan akka jarri jettu sanitti deebitee bar jarri akkas jedhaniini adda bilisummaa Oromoo kana maaliif balleessuu dadhabdan shanee kana jedhanii wal gaafanna akkuma goonu wallaallee guyyaan waliin oolanii uffata sibilii godhatanii halkan jarri waa balleessanii jedhan osoo gartee kaayoon jaraa ka akkas ta'u kataatu taate qophee Tigree yookiin qophee ammootu jarri nafxanyaa godhattu garte qophee sharshara san godhattee deemtu adda bilisummaan Oromoo sila zac gootee akka barbaaddetti wayita waa balleessuu barbaadde waa balleessuu zarafuufa abar nama ciratuufa agarte osoo Oromoon jedhin osoo Amaaran jedhin osoo Tigreen jedhin bakka waa itti arganitti dhaabanii nama ciratu qawween jarri harkaa qabdu bar yoo Oromiyaallee bilisoomsuu Ankate jara cirachiisee akka cirattee jiraatu ta'uu ga'eera. Cirattee abbaa feete gadiinjiisitee abbaa feete ajjeeftee abbaa feete dhaabdee haga jiraattu geettee jirti jechuudha. Osoo kaayoon jaraa kasan ta'u kataatu taate. Akka jedhan sanii miti ammootu kaayoon jaraa san waan hin ta'iniif amma waan dhaga'uu barbaannu laal. Wanni kuteemi waan dabarsineemi. Mardoo fi taaziyaa walii dhaabnee wal gubuu bichaa osoo hin taane furmaatallee fudhatamas qabaatu fudhatamas dhabu walii dhaamuun barbaachisaadha. Dirooniin Abiyyi Harargee geette Walloo geette asii Wallaggallitti karaa Jimmaallee boru tartii eeguu irra yookiin Arsii keessallee Baaleen keessallee iftaan gad dhuftii eeguu irra adda bilisummaan Oromoo achi geette dhagahuun nurraa barbaachisa. Sanammootu wanni godhu amadee namni ufitti fiduu danda'uuf of keessa seensisuu danda'uuf of keessa jabeessuu danda'uuf hidda jaraa akka hidda odaatiin lafa jala gaddabarsuu danda'u Oromiyaa kana keessatti hawaasaa jechuudha. Arginee jirra jara xireeffatuun jara ofirraa fageessuun akka jaraan jedhan sannullee hawaasa ni duuka jedhuun du'arraa nu dhiisisiisaan jiru rakkoo keessaa nu baasaan jiru boo'insa nurraa addaan kutaan jiru yeroo mara gartee kama sooftii gartee kiisii kaayannee deemnu taane kan himimmaan ofirraa xarayinu gabbaane wayita baanuun boonna wayita galluun boonna namni Oromoo dubbatu namni Oromiyaa dubbatu namni gartee beekumsi itirraa mul'atu tokkichi jiraachuu dadhabee jira Oromiyaa keessa jechuudha. Kaleessallee abbootiin jaraa kanuma godhaa turte. Hadhallee ilmaan jaraa kanuma taasisaa jirti. Akka isiniif fakkaate sanii fi akka jettan sanillee si koomando safuudhaa gurbaan kun ta'uun oolu akka isin jettan san akka hin ta'in argitanii jirtan irraa mul'attee jirti. Gabbahee himatee jira. Akkaan jedhetti yoo hin bulin isin garafuulleen isin hidhuulleen isin dararuulleen isin saqaluulleen akka beeku akka gartee Awurooppaa deemee wartaaddara isinitti fidan akkasuma gara biraatti akka isinitti hidhanne beekuu qabdan isiniin jedhee jira. Kana waan ta'eef amma wanni isaan wal bira nu dhaabee lafiitii akka jedhan san waliin nu haasoysiisuu danda'u murtee kennallee nu murteessuu danda'u yoo nu humnaan jabaanne bicha yoo baay'annee miti baay'inni kenna amma miliyeena meeqa dhiisi 60 jedhanillee nurraa dhiisi yoo diqqaati miliyeena 50 wayi haa taatu malee ammootu afoo dhaabannee haasa'uu hin dandeenye hidhannoo waan harkaan qabneef jecha sheer godhamee sheeriin hin jiru. Kana fidannoo kenna jabeeffanne Abiyyiin sirna akka Amaarri gartee qawwee ofii asirra kaayatte ka bardhaabanni sigaw asirra kaayatte seenaa kenna ka duraanii jegunummaa kenna ka Mililikii fi ka Ebeluutii fi ka Ebeluu nu kaaftee lolatti sirna nu barbaanno soonuun guutiin irraa kan nu deebiftu sittillee likkii himuun kenna nurraan oolu jette akkuma jarri dhaadattu sanitti nullee uftaanee meegizee tokko dirooniin kenna hayyoota teen dirooniin
teenna adda bilisummaa Oromoo teenna ka ambaa matakka nuun godhu namni afaaniin nu sobu ganamarraa haga galgala jechaan nu sobee gochaanillee nu taree gochi isaallee kama nu sobu waan fedhannurra raawwatanii koppi mooyin wafoo kaayan nuti waan bu'aan qabne waan nu gaafannesanii deebii hin taane jechuudha. Kana waan taateef wanni dhaga'uu nurraa barbaachisu ta Harargee keessaallee ta Wallagga keessaallee ta Walloo keessaallee adda bilisummaan Oromoo jabaattee bakka akkanaa geette waan akkana goote murtee gartee gaafii kadhannee jara sanirraa dhabne giddiin fuutee jirti sanillee harkaa qabdi madfi jarri gartee ilmaan Oromootiin fixaa turte harkarra rataa jirti waan akkanaa kana akka dhageennuuf jecha hawaasni keenya jajjabaachuu qabna bira dhaabachuu qabna akka jenne sanii dhiifneellee Arsii seenuun adda bilisummaa Oromoo Arsii sikkoo mandooniin ficcisiifti akka jennee amanne sanii miti akka irraa haasoyne sanii miti akka nutti fakkaate sanii miti akka nuuf fakkeessan sanii miti. Arsii seenuu dhabuun adda bilisummaa Oromoo Arsii tuffachiisee jira jechuudha. Arsii diqqeessisee jira jechuudha. Arsii gaqqabee jira jechuudha. Gandi kumuu yoo waraanan qabaatin gartee haga waraanni ati badhen laaltu sii birmatuyyuu rakkoo sirra gahaa jechuudha. Uummanni adda bilisummaan Oromoo kun ka ganda mara keessa jiru ani adda bilisummaa Oromoo ka ganda kanaa bichaadha ufiin hin jenne situ harkisuu wallaale ufitti Arsii keessallee situ seensisuu wallaale situ kaseene jabeeffatuu wallaale situ akka ruuhii teetiititti ruuhii jaraa eeguu wallaale kanaaf gartee si keessattillee biqiluu dhabe kanaaf gartee ka biraallee si keessa seenee kuufamee wal kuusee jabaatuu dhabe akka ati laaltee jette san yoo jarri na keessa seente dirooniin na dhayanii yoo jarri na keessa seenin gartee dirooniin natti hin dhuftuun ati jette sun dhugaa hin taane jechu jarri si keessa seenuu dhabuun si salphisee nu salphisee argisiisaa jira jechu kanaaf akka aasaa xamadanitti gartee bakka jarri jirtutti itti xamadanii gara ufiititti harkisuun barbaachisaadha adda bilisummaa Oromoo akka gartee warra maallaqaa fi warra dhiiga namaa suusiitti ta'ee gajjiisuuf xaaxaax jedhaa jiru kanaaf shanee shantamee nuun jedhee nutti haasa'u kanallee akka keessaa dileet godhu dandeenyu jechuudha akka keessaa balleessinu jechuudha kana ammootu haasoyneetii miti ka keessaa balleessinu homa jarri nutti qaayitu homa jarri nu jibbisiisuuf ooftu kana nuti jibbuu dadhabuu kenna hujiidhaan gochaan argisiifne yoo jarra nu keessa kuufne yoo jarri nu keessa jabaatte yoo jarri nu keessa dhokatte yoo jarri nu keessa teettee dalayde yoo hawaasa Oromoo kanaafi adda bilisummaa Oromoo kanayyuu addaa wallaalan akkasitti murni gartee nu gabroomsaa turee fi akka bofaatitti Miniliik Abiyyiin nutti muuxate bofni bar yoo dulloomee jedhee ima muuxate daa'ima ta'a malee du'ee achiin hin badu beekte Miniliik akkas nutti ta'e akka bofaati muuxate Abiyyiin nutti ol baase haga hadhaa dhugaa Oromoo affanee dhugaa ilmaan Oromoo jaarsa Oromoo jaartii Oromoo boochisaa jira jechuudha. Yaakiinu dhawaata amma lafaa ol deemaa jiru ka bilisummaa fiduufi keessa jiraatullee barbaadu kana dhiisi. Jaarsa coggaarraan isaa dhaloota isaa irraa haatanaaf jecha gubatee bilisummaa yookiin sallee jiraachuu dhabe ijumaan argee akka inni du'u barbaannutu jira kana jechuun ammootu walii beekuu keessa jirti walii yaaduu keessa jirti abbootiin teenna takaleessaa osoo gubattu yoomuma Oromoon bilisoomne jettee osoo jarri gubattu dabritee taamma jirtullee gartee warra jaarsa sirni Miniliik keessa dulloomee miti jayyiidha warra mataa keessa dulloomee gartee yoo rasaasaan cafanii keessaa gannaqan malee yoo atitti haasoyte wanni ati itti guutuu nama vaayirasii ta'a keessa seenuu danda'u jechuudha. Jaarsa akkasiisanii miti. Ka gartee osoo hangaawota Oromoo warra garaaf jecha qabsoo keessaa qabsaa'ee jedhee ol deemee hangoo itti kennanii bilisoomne jedhuu hawaasa Oromoo bilisoomne ka jedhu yaa Rabbi na dhageessisi ka jedhu jaarsi akkasii sun argeetuma dhageetuma gartee ittiin bashannanuu ittiin jiraachisu osoo hin taane argeetuma akka inni du'u barbaanna kana waan taateef iccinee irratti jabaannee adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun barbaachisaadha murni 25,500 jilbiifachiisaa jira sababa hidhannoon isa duuba jiruuf amaarri gara Oromoo ay gargalee fincaa'uu hin dandeenye
seenaa Oromoo jaalate osoo hin taane gidditti sodaaf jecha nu waliin kaleessa faarsaa ture. Hadda ammootu hidhannoo Abiyyi Ahmad hidhannoo dhuunfaatii miti beek. Hidhannoo Abiyyi Ahmad yookiin ilma milikan abdatuudhaan bakka harka muraa aanoleetiif harma muraa aanole siidaa mililik fuudhanii achi gubbaa kaayanii jira. Kana jechuun mee nama maqaa Oromoo qabu hadha maalumatu hafeef mee maalumatu hafeef nama maqaan kiyya Oromoo jedhu maaluma nu hambise jarri kun tuffii irraa maaluma nu hambise jarri Oromoo nu goota jennee gartee nu sodaatan jennee seenaan keenya akkana ture jennee iboodhaan gartee waraana irraa hiikkataa ture jenne akkasiin nu beekanii fi seenaa irrallee akkasiin nu jiruu fi akkasiin nu sodaataa turan hadha wayita gartee dhiiga keenya irratti bakka aanolee sanitti nuti hin boonne taaziyaa teenne harkaa fi harmateen achi dhabnee galle warri mililikadha achi dhaqee caffaraa jire caffaraa oolee galee kaleessa mee maaltu nu dhagayama osoo bakka rakkoo keenyaatti qabrii keenya irratti harkaa fi harma keenya irratti namni biiraa dhugee caffaru akkamitti mootummaa kana waliin deemuun nama jaalachiisa akkamitti maal fakkaatee nama mul'ata akka namaatii yaanne moo akka Oromootitti ofii yaanne moo akka gartee mililikii yaanne moo nutu kaleessa mililikii harka mure hadda gartee Abiyyi qabannaa yookiin akka namni akka mililikii yaadu qabannaani mililikiin foto isaa fuudhanii achi gubbaa kaayanii achi dhiisan nu himimmaan achitti harcaasaa achi galle gartee dhiiga booyaa himimmaan osoo hin taane dhiiga booyaa bakka sanii galle jarri ammoo achi wali geette siidaa san gubbaa mililikiin geette achitti sirbaa ooltee galtee jechuu. Kana jechuun ammootu mililikaleellee dhugaa hojjatee ammallee hin ta'ataanaa waliin jiraanna taanaa nuufi amaarri akka mililikalee godhe sanitti nama waa'ee Oromoo faarsuu fi Oromoo dubbatu harma irraa ciruuf harka irraa ciruun eegalamuu qaballee ciramuu qaballee jecha jedhu murteeffate jechuun uummanni sun. Kana jechuun ammootu wanni ankaleessa sikkoo mandoon biraanillee naagayi baga gabjettillee baga salphattillee wanni an jedheef waan gartee sikkoo mando keessa jaarsi sikkoo mando hin qabna jettu gayyaatee adda bilisummaa Oromoo nuti dhugaa baddellee jaraan deebisachuu barbaannu dhugaa dubbannee namni dhugaa nu wajji haasa'e namummaan namni nu likkine laal nama darajaa namaatiin likkantu waan jalaa badee fi waan waliin sirreessuu barbaadu waliin haasaya nuti darajaa namaa jara biratti hin guunne waan taateef dhugaa teenna itti himanneellee argachuu hin dandeenye ittillee boonnee argachuu hin dandeenye itti dhumachuu jirraa jechuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo jabeeffachuudhaan akkuma giddiin nu gabroomsan kana giddiin dhugaa keenya murteeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Sikkoo mandoo wanni akkasii irra deemuuf dhalataa sikkoo mandoo ta'e jaarsi sikkoo mandoo hin qabne jettu gayyaatee waan yoo ilmaan teenna taate galuu qabdi waan jarri jettee fi adda bilisummaan Oromootuun waan mililikiif jecha waan ilma mililikiif jecha waan sirna mililikiif jecha adda bilisummaa Oromoo ilma kiyyaa miti jettee jarri waakatteef gartee kuni nun ilaallatu kuni gartee sikkoo mandoo yoo kataanu taate sikkoo mandoo kaleessaasan gartee zarii fi fiixaa fi ilmaan leenjisoo diigaa fa'a yoo kataanu ilmaan nadhi magammadaa fa'a yoo kataanu taate jaarsonni akkas jettee dhiiga ilmaan Oromoo irratti qoostee galtu sunniin nu keessa jiraachuun qabdu lafeen jaraallee dhiini jaraallee dhiiga ilmaan Oromootiin warra uf ijaaree warra ijaarame oolee bulee socho'uu keessaayi gartee yoo qawwee harkaa dhabne nu akka sikkoo mandootti nama mana ufii xahaarfatetu ala gabbahee waan namaa haasa'uu danda'a bismaaraan jaarsota akkasiisan ajjeefnee of keessa jaarsi dhugaa dubbatu jaarsi Oromoon Oromiyaan gartee dhugaa ufii argachuu qabdi tokkichi isaa biyyan jiru tokko biyyan jiru kun mana hidhaa jira kun baqachiisanii biyya faranjii keessa jira achi gartee isin waliin ammallee Oromoo fi Oromiyaa tana wajjin guyyarraa dhaabataa lafa dhayaa oola hixinximaan isa hiikkataa oola jechuudha. Tunni warri ganda keessaa ammootu warri walii yaatee jaarsummaa lallabdu maal jette kalemaa
engadde elgadda kana maal Abiy Ahmed goota Afrikaa namni jedhee akkasii faarsu sun jaarsota sikkoo mandootii miirra caalaan duuba jeneraalummaan guddaan nu ficcisiisaa jiru bilisiqinnammaan guddaan nu ficcisiisaa jiru mililikimmaan guddaan nu ficcisiisaa jiru kasikkoo mandoo keessa jiru kana maal goonaa ol deemna maal goonaa mazaraa keessa rakkoon jira jennare kana uf keessa yoo baafne garraa qulqullaa'uu danda'a ka dhufe martuu darajaa hangoo qabuu fi waa muruu fi waa murteessuu danda'utti Oromoo sodaatuuf Oromoo saalfatuu danda'a yoo kanan ta'ii warri mililikan mallee hogganaa fi hogganamaan jaraallee Oromoo tana quba funyaan kaayuuf irraa duubatti wanni jarri deebitu hin jiru jechuu osoo hadda gartee mataan Oromoo ufiin jedhu mazaraa keessa jiru dhiisi Oromoo ta'uu miti beeki mataan Oromoo ufiin jedhu mazaraa keessa osoo jiru bara isaa kana keessa wayita gartee harka muraa aanolee irratti itti dhufanii Finfinnee keessa jiraatuun halaala ta'ee fi cadhifnaan Oromiyaa keessa qixxee yoo diqqaate miliyoona 13 ol ka'amaarri jiru kuni guutuun halaala ta'ee fi itti dhiifamnaaniin as dhufanii seenaa mililikii kennaa warri Oromoo kabarreessee yeroo mara yaadatu yookiin fakkeessee yeroo mara yaadatu kaay keessaa kanallee balleessuu qabna jechuudha mililikiin gartee nu keessatti ijaaratuuf seenaa gaariidhaan siidaa isaa ka gartee harka nu ciruuf harma nu ciruudhaan nu laallu san akkasii miti dubbiin jechuudhaan mililikiin nu keessatti sirna haarawaan haaromsuuf sirna san nu keessatti dalagaa jiran jechuu kana laalaa ammootu wanni uf kabachiisuu ni dandeenyu waraana ta'uu qaba jara backgroundiin jara makalakayaadha Abiyyi ilma mililiki kan kaayoo kana galmaan ga'uuf warri deemu garte warra garte sirna kaleessaa sanitti illee amane ijoollee jaraati ammallee jechuu nuuf kabachiifanna taanaan nullee kadhaan namni nuu dhaga'u hin jiru waraana keenya jabeeffachuun barbaachisaadha waraana keenya garte bakkeen jarri seente Oromoo miidhamaa jirti osoo hin taane bakka jarri hin seenne seensisuun barbaachisaadha bakka jarri itti dhokataa hin jirre bakka jarri itti keessa hin jirre bakka jarri itti qabsaayaa hin jirre bakka jarri itti balleessaa hin jirre keessa seensisanii balleessite murna kana murna dhiibanii ofirraa lafaan suuta gaaniimi balleessanii tuma murna ofirraa kaasan malee jechuun nutuffii naganaa kun seenaa hayyoota teennaa takaleessaallee nurraa balleessanii seenaa lafaa dhufaa ammaallee balleessanii kuni murni sirii ijoollee fa'a warra mataan isii qara boru gartee seenaa jarri dalayde kanarrattillee barreessiteellee keetti qabsooyteellee balleessiti waan jedhan ammuma isii balleessaaran osoo gartee waan jarri barreessiteef waan jarri qabsooyte boruun balleessinan jedhi ijoollee maruuhii jaraama balleessaa jiranii jechuu kanaaf kanarratti hundooyne wal jajjabeessuun barbaachisaadha dirooniin isaa achi geette miti waraanni dirooniin Oromoollee achi geette akkasi jajjabaate nurraa eegama biyyaa fi biyya alaa keessaallee